booda waan si aarsee irra jibbite takkiin immoo jaalala isaa wajji eegaluu hin qabneetu jira. Moo eega yoo jaalachuu baatteen hayyee maaliif piroosesa kana keessa seente? Maaliif hin dhaabbatu? Sitti meeqee piroosesa kana dallaalatti kenna jedheetu dallaalatti hin kennini birrii kana nyaatamini anatu gama kooti si ficcisiisa jedheeni. Maaliif ficcisiistaa mucaan kun si jaalala keetiif dhufuu jira bar? Hin dhufin jedhee itti mee homaaki? Ficcisiisuu keessa seenumaa hin qabdu yoo mucaa kanaaf jaalala qabaachuu baatte. Tole badiin koo isaa tole jedhee fudhadhe. San balleessee jirta jechuudha. Yoo jaalachuu baatte maal jiranii ta'anii dubartiidhaan waan barbaanne tokko dubartiin dhuma sagal irraa fagaanna si galee waan nama osoo nu aarsuu faayee waan san godhe dirqiidhaan see yoo du'eewu nama jaalanne tokko dubartiin yoo nama jaalanne tokko yoo du'eewu naasuu hin qabduuf nama jaalattu yoo hin ta'iniif jechuudha. Soo mucaa kana yoo kadhu waan jaalattu ta'e immoo waan sirreeffamuu qabu yoo ta'e dhugaa walitti himaatii waan sirreessuu qabdan sirreessaa waliin jiraadha. Yoo garuu hin barbaadu akkanumatti piroosesa immoo dogongoreetii yoo heetti taate dogongora kee hin fudhan. Saniifuu mucaa kana hin jaalattu jechuudha moo hin jaalatta seenaa. Oroo ani miira jaalala obbolummaa irraa kan darbee na keessa hin jiru. Uummata keenya Wallaggaatiif sagalee ta'a bika jirtan ijoolleen Oromoo uummanni keenya rakkataa jira uummanni keenya qe'ee isarraa buqqaa jira nama 30 altu halkan tokkotti dhume ammallee namni keenya rakkoo keessa jira qe'ee fi qabeenya isarraa baqataa jira uummata keenyaaf haadholee keenyaaf qotee bultoota keenyaaf sagalee haa taanu sagaleen isaanii haa dhagaamtu uummanni kuni gaafii mirgaati ka gaafatu jiru gaafii lubbuun jiraachuuti. Uummanni kun haateetii miti kan ajjeefamaa jiru badii balleesseetii miti mootummaa fonqolchuu fi miti badii takka malee uummata nagee irratti rasaasni dilli kun dhiini dilli kun hin barbaachisu warroonni qaama kan isin ilaallatu hundi keessanuu uummata kanaaf xiyyeeffannoo kannaa fi uummata kanaaf sagalee ta'a justice for uummata keenyaaf jechuu qabdan uummata keenya horroo guduruu keessa Wallaggaa keessa dhumaa jiruuf sagaleen isaanii haa dhageemtu arras sagalee taana boorus sagalee taanaan qofurmaata harkannu. Yaa namni waa'ee rakkoo yoo dubbanne taaniin dhaggeeffatanii sanumaa fi jechuu hubadhaa isin gizuma hundaa'u isin yaadannaa isin waliin jirraa jechuu barbaadeeti. Waan ishii rakkatti ishiitu beekaan hin beeku. Hundumaafiyyuu akkas maati malee akka ishii jettu kanas miti. Jaalala hayyee dhaggeeffatu jaalala waliin dabarsuu turtan keessatti jaalala isiin baatii jaana waliin dabarsitee jirti. Baatii jaama obbolummaa waliin dabarsiteetti. Baatii jaa akkam naan gadde ogudura obbolummaa ture baatii jaa obboleessa turtanii obboleeyyan taatanii baatii jaa immoo jaalalleewwan taatanii. Dhiyoota ja'aa fi wal janajjanuun jira mitiire wajjin haasawaa waa'ee fikirii. Al tokko faa jechuun bakka al tokko faa ati maaf gaa'ela nuuranne ati maaf jireenya nuuranne ati amma yoomii teessaa yoom haadha warraa godhattaa. Jirami jiree bakka fuula dubbarri koo afaan baasteen dubbattu maaki. Yaa'u akshin dubbii fi akkam jedhee sitti maa. Yaa'u taatee ta'urraa bartanii diree akkasii miti diree maaki. Innaa taatu gosan ture. Dheeressaa gaafii tokko sirraa qaba. Anii fi ji'a jaha keessatti jaalalleewwan lamaan ture. Akkuma sani bakka akkuma sani. Akkuma san akka diinatti taa'uun Qarraatii kennaa muut godhadhu seenaa muut godhadhu akkanatti walitti bireedaan ta'u hayyee dheeressaa abbaa jaalalaa dhagee isiin amma abdii sii kannite hin jiru achi dhaqee amansiifadhee dhaqaaf ifuma abdii ofirratti hortee deemte malee abdii isiin siif kannitee isiin yoo achi dhufte jaalala si waliin hin jiraadhaa jettee takkiin immoo osoo Itoophiyaa jirtu. Wanti jaalala keessatti jaalala siif kannitee si sobdee achi deemtee immoo si jijjiiramte waan akkasii hin jira isin jidduu akkasii gootee jira. Okay. Sumaan warri 2016 jirtan uummata Wallaggaaf sagalee ta'a adiraa keessa sagalee ta'a. Innaa maaltu jira mi'aaki beektaa? Paarsanti 50 jira. Fakkeenyaaf achi deemee maybe aniif si wajjin jiraachuu dhiisuu dandeenya maybe. Jecha jedhu jira. Deebi'ee immoo yeroo bakka aniif si wajjin jiraanna jettu jira. Jira mitiiree bakka amma ganama gaararraa beektaa? Gaararraa
yoo gartee nama diimaa fakkaata gararraa nama gurraacha fakkaata. Bakka እንደዛ ነገር ነው ቢፍቱን ገናማ ሲን ባቲ ገልገላችን ልትምቲ አንገናማ ዱበተ ገልገላ አከስሚት ቤታ እና በቃ አንሞ ከንደምፍ በር አስትሩ ሚቲ ቪዚት ራን ፌን አስትሩ ሚቲ ወጥቃት ጀቶ ከጀለማ አስትሬ ቢየት ዴቢ አፍቶሬ እና አርገ ሲገሩ ነሞኒ ሊቭረት ተርጋኝ ረት ፈካት ባየ ነሞታ ዱፋይና ፉዳኒ በቃ ከቪዚት ራ ከራ ኢምፕሎይመንት ትናው ጀተሚ አስመጥሩ ነሬ ብሪት ደበለደ ከማስታየች እና መሌ ሀል ጅሩ አከሲ መሌ አከሽን ጀቱ ከነስሚት ይችላል ጓንጀሩ ሽኒ ዱበቴት ባይዘው ከስ አማስ ብረቲ አብዲን ኢሲን ሲከንቴ ሲንጅሩ አብዲን ኢሲን ሲከንቴ ሲንጅሩ ትየን ጎረዳ ዮን ደንዴ ጀቴ ዲምቴ ዋንቴ ዋን ኢሲን ሲሶብዴ ሂንጅሩ ሚቲ ዮኒ ጅራቴ ከነ ነስ አብዲን ሸንተም ንጅራ ፈከኛ ከንጅሩ ሲኔ ጌቴ ነኔግኔ ለመፋ ቪዛ ከናውጅች ይሰሺራ ቲኬቲ ከናኩች ይሰሺራ ኤርገ ኮቱ ሲኔ ገናንጀቴ ኤኙት ነገቱፍ ኤኙት ነከኑፍ ለኪ አጀቱ ረኮን ከውበር ሲምበርባዱ አጀቱ ሲምበርባዱ ጀቹ ምርገ ቀብት ሚት ቀበድ ደማ ሴና ሀዬ ማሊፍ አከስ ጀቴን inni si abdateeti sin eegeetteeni jirtaa mucaan kun amma biyya namaa kee fakkeenyaaf Duubaay amma nama Oromoon jiru yoo ta'uu baate mucaa kana irra bineensi nyaata jechuudha bar sin eegeettee maaliif jalaa badde jettee jirtaani gini akkas jettee jirtaan immoo akkas jettee jirtamoo kijiba sirra kaayaa jiran nu himime sarko ani maki በጣም ተሲ ከባጃ ማነኬ ከሰት ጀቻ ሀማ ተቆስ ፈየዳሙን በርባዱ ገለቶሚ ሹክራን ተኮፋ ዴሬሳ አኒ ጋፉማ ኢትዮጵያ ዳካቱ ሴና አብደቴ ሴናና ጃለቲነ ወጅን ጅራቴ ጀቴ ቶካቴ ኢትዮጵያ ራ ዱፋ ጅርታ ታናን ኤርፖርት ኬቻ ጋፋ አውሮፕላኒ ያበቱሳን ኢትያዲሲን ጀዴ ሲቲ ዱበዴራ tokko maaki yaw porosesii fixee fi gaafuma xiyyaara yaabbachuudha ka'uusaanuu jechuudha. Seenaan na wajjin jiraatte taate jettee too amanteetuma guutuutti itti fudhattee xiyyaara seenta taanan ani si wajjin karoora jiraachuun qabu dhaabi dubbii kana. Gini waliin teenyee haasofna yoo ta'e dhugaa hin fudhatta yoo ta'e koottuu jecha jedhu jedheen. Inni lamaffaan 60 na jaalatti 60 na jaalattu kan jettu. Ani dhiirootii gaafulee jaalalaa naa dhiyeechan sitti maan turre dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Waan jaalalaa waan akkasii ana keessan jiru of keessa illee ani akka obbolummaatitti onaan si kabajee jaalalaa sitti haasa'uu seenaan na jaalatti jettee sammuu keetitti dhibbaan dhibbatti of amansiiste malee ana bira inni sun hin jiru. Oy sanii miti waan ansi gaafadhe qofa deebiseen ati sin eegattee jirtaani piroosesii yoo maaliif fixxeef mucaan kun si biratti akka deemu ni beektaa akkas jaalatu ni beektaa akka si biratti deemu amma nam tokko ana yoo na jaalatee naa jecha biyya tana dhufuu jiraate sin jaaladhu gurbaan irraa dhaabbadhu jaan yoo dirqiidhaan ka dhufu jiru jiraattee immoo waan inni eegalate san keessa hin seenu inuma hin seenu si galee mucaa kana yoo ka jaalatu baatu ta'e maaliif piroosesa san keessa seentee maaliif piroosesa fixxeef maaliif sin eega jetteen maaliif abdii kanniteef kunu piroosesa inni eegalate keessa mucaan kun hojiidhaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa hin jiru jaalakeetiif dhufaa waan jiruuf maaliif akkas goote ati oro dallaalota biraatiin jammaroonnaan hin jammarin gara viizaattiin dhumtu ni aanumtu si xumurii nan dhufa hin dhufta taanaan kan dhufuun immoo viizaa gubiinyatiin miti viizaa free visa ni miti. Kanaafuu maalan jedhe airportii guyyaa san sa'aatii bararaa saatarratti namtittiin akka tasaa seenaan deemtu yookaan immoo seenaa waan akkasii sun na mudate har'a manaan bahini jette namtittiin ta'u barsiistuudhaan namtichi airportii keessa hojjeta. Inni bararaa deemee isheen hojii deemte jechuudha. Dirqama daa'ima qabuun qaba. Naa bilbilamee dheeressaa natti hin tolu. Namni si bira jira jennaan naan jedhe. Toleedhee eenyu akka fuudhee galee hin beeku. Fuudhanii galanii bootaa keessan lookishinii na erge. Dhugaa jiru sitti maaki.
lookishiin na ergee bootaan ani hojjedurraa qoisiifa fita. Bootaan ani hojjedurraa daqiiqaa 16 ta'a. Bootaa sanitti deemee haga achi geechi rakkoon qabu bakka nan dhufa boru ganama har'aaf achi buli. Jedheeni tole jedhee lookishinii daqiiqaa 16 na ergeet bakka narraa fagoon jirtu. Nan dhufa boru jedheeni dhimma kana kanarratti cufnee akkam nufuu diddaa maal jedhee jecha waan hin taane na barreesseet silkii isaa cufee hin badee jechuudha. Haga saniin booda isa argachuu dandeenye. Dhagee gaaffii nan si gaafadhu. Doyyuu sobaa. Obsi isiin amma akka isiin jettutti baatii ja'a ragaa ni qabda ragaa isiin baatii ja'a obbolummaa dabarree baatii ja'a immoo sin jaaladha siifin du'aa hin jenniinii jetti ragaa ni qabda. Ragaan koo asuma online irratti yeroo dubbannu bar an dheeressaa sin jaaladha garuu jettee yeroo dubbattu fakkeenyaaf immoo warri koomentee jalaa jiran jiru. Yeroo sin jaaladha itti jalatti yeroo dubbatu jira meeshaa barreessaa warra agartan ta'e. Sagaleen dhageessuu hin dandeessa. Koomentii miti dhageessuu hin dandeessa. Bilbila takkan qaba maakii. Bilbila takkan qaba kan laal maakii ilaa maal ture maakii beektaa? Okay, TikTok. Facebook ishee koo paaswordii ishee argatu ture. TikTok kee jala ni jira. Kan ishee jala moo kee jala tokko ol fuunee faa wajjiniin faaruu baasuu hin dandeenya. Amma ani ibsa hoggaa ol fuunee obboloota hin jenne murii kee jala hoo jiraatu moo ishee jala jira hin jenneeti. Dheeraa dhaga'u jirta. Anjira. Okay. Isiin amma akka isiin jettu dhageessee jirti. Dubbiin hundi kijibaa itti siif du'ee si waliin hin jiraadhaa siin jaaladhaa jaalallee kootu Duubaayii jettee sagalee si qabde dakiin immoo wanta isiin siin jette haati ol baasuu dandeessu ni jira. Kan jiru isa dhugaasaa anis haqaan sobaan wanti shira godhuun barbaadu waan ta'eef yeroo duraanii baay'ee wajjin haasofneera sin jedheera miti yeroo garuu dhufaatiin koo jala ga'u teenyee wajjin hin dubbanna teenyee wajjin ni mari'anna waliin jenneerraa tolee itteettis kan ishiinis itti amanteetti kinoo ishiinis jirti dubbachuu dandeessi soba. Seenaa. Bakka. Seenaa. Haqa nuu himi laal. Wanti jiru inni dhugaasa. Seenaa haqa nuu himi laal maaltu jira ni beektaa? Nam tokko dur jirti wal jaalachuun dur jirti wal jibbuun isinirraa hin eegalamne ni jira. Maybe jaalachuu turteen amma immoo dhiisuu dandeessa. Garuu mucaan kun abdii tokko malee Duubaay ni deema inni yaanu jechuudha. Yoo gaafa fayyaa sammuun isaa fayyaa hin qabne malee lafaa ka'ee osoo abdiin kanniniif osoo waa takka hin jeeyin akkamitti Duubaay piroosesa dila kan bikka nama hin qabneetti fira hin qabneetti si abdatee akkamitti xayyaara horee dhaqa yoo abdiin kan hin eefate. Ati osoo hin jaalatiin akka obboleessatti illee ta'u abdiin ati kan niteef hin jiru. Maakii dhugaa dubbachuudhaaf dheeressaa akka obboleessaatti baay'een jaaladha. Kanuma amma viidiyoon inni sitti dhageessise sunu dheeressaa akka obboleessaatti baay'ee tokkoon jaaladha. Har'as borus kuni dhugaa jiru. Gini gama gaa'ilaatiin gama jaalalaatiin yoo dhuftee never. Ani gongumaa waan akkasiisan ittiin himee sin beeku. Gini dheeroo koo maalii godhee tanaasaa sissobuu maakii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dheeroo godhee nanaas ofsiisaa obbolummaadhaan kabajee nanaas ofsiisaa waa'ee gaa'ela boruusaa nan gaafadhaa waan akkasiisan itti tanaasaa. Kan saniin alaa gini dheeressaa ani sin jaaladhaa sin jaaladhu. Waanuma jaalalaa ta'u natti kaasan ani silkiin cufa nama kamirraa kanaafuu ani abdii ittiin kennin. Duuba ammaatiin jaalattiin jechuudha. Mucaan bareedaa kana amalas ni qaba fakkaata. Maaliif jibbiteen garuu? Maaliif jibbitee? Ani sababa isaa keessanii sitti hima. Ani jaaladhu. Amma booda warri Duubaay sirraa fudhatanii ni fudhatan gisee san immoo waliin nu araarse akka hin jenne ergee ni deeme booda.
Ammummaa yoo yaa fudhatan dhugaa Rabbiyaan eeyyamamtuudha. Ani marraan qaba. Tole ayyee dheeressaa. Tole bakka isin akka obboleessatti si ilaaluu turte miira obboleessaatti jechaa jirti. Abdii tokko malee biyya san hin deemsan badii isii fudhattee jirti. Sin eega jechuutti badiidhaa jettee jirti fudhattee jirti. Miti seenaa. San fudhattee jirti dhugaadhaa isiin namni hundinuu kan ijaa balleessitee jirti. Piroosesa kee keessa seenullee hin qabdu. Osoo yoo sin jaalanne piroosesa keessa seenuu hin qabdu. Sin eegallee siin jettee si jalaa baduullee hin qabdu ture jechuudha. Osoo micoon tun siif bikka xiqqoo qabaattellee erga duubaa dhufte si agartee ture jechuudha. So amma isiin si arkitee jireenya kan keessarraa balleessurra si arkitee dhiistee deemtee jireenya kee balleessurra osoo sin arkin hafuun isii siifis gaariidha. Hanqa yerootu miidhamta malee san booda hin fayyitaa jechuudha. Kanaafuu atis tabraa rabbi siif haa hiruu waliin lolinaadha. San siin jechuu barbaada. Hojii erga Dubaay dheexeefu sababa nama tokko rabbiin namarraa jijjiira. Sababa nama tokko waan guddatti baata. Ati immoo nama hojjattee cimtee jabaa ta'uu qabda jechuudha. Guddaa galatoomii.